kilaasterri kun kan dhufee duraan nun beeynuyyuu bara 2016 tuulirratti dhufee amma achitti barreen gaddaa qamadii biiftuu salaalee nu facaasiti. Isa facaannee hektaara tokkorraa kuntaala 55 argadheera. Baankii siinqettis qusanneerra. Xaa'oo akkaatuma ittiin fayyadamaan hin jedheen fayyadamne. Dura amma xaa'oo fayyadamnu daappi yuuriyaa qixa fayyadamnaa jechuudha. Amma akkuma qorannoon qonnaattis barana dhufee leenjiin dhawaatumatti fufaa deema. Daappi harka 2 godhaati yuuriyaa harka 1 godhaan hin jedhan. Maaliif sababni isaa jennaan yuuriyaan dheerintiidhaaf erga margee malee daappitu midhaan jalaa kaasan hin jedhanii daappi harka 2 goonee yuuriyaa harka 1 goonee akkasitti facaasaa dhumne qoricha aramaa itti goona. Amma midhaan keenya nu beeto yuummaatti duraan nu kenne qoricha waagi itti goonu hin beeknu. Amma erga biiftuu salaaletti dhufee leenjiin adda addaa nu kenname qoricha waagi gizee 2 itti goona callaa shaggaa argan. Isa darbee kilaasteraa odoon ta'in lafa biraatti waagi godhaa jirra akkuma leenjii fudhannetti. Saniifuu faayidaa guddaa qaba. Kanas immoo qorannaan qonnaa kun sanyii ofiif nuuf kenne. Ani ofii kootiif kuntaala 5 fudhadhe. Kuntaala 5 qaba. Isuu meeqan ka odoo bitamee bakka fagoo deema akka hektaara 3 fi wadhakkaa facaafadheera. Kanas akkuma sanitti amma garanni amma dirreedha bakka amma kun. Amma gajjalaa kana yoo buutan faaran callaa qabu jira. Saniif kuntaala 55 hektaara irraa hin arganna kanas. Malee faayidaa guddaa qaba. Duraan amma maal facaasna? Gaayyaa facaasna, beeqela facaasna, bunninyii facaasna, qoricha ramaatti hin goonu, hawaagiitti hin goonu, madaabaraa 4, madaabaraa 5, madaabaraa 10 yoo baay'ate tanaan argan. Amma garaagarummaan isaa kun nama argitan kana callaan isaa akkatti bu'aa deemu faaraaf faayidaa qaba. Fuuldurattis garuu akkatti jajjabina mootummaan nu godhe nus ittuma funnan jedhe. Jabaannee nama duubatti hafellee leenjii nurraa fudhatanii akka isaan jajjabaatanii akka keenyaa kanatti akka hordofan goon. Barana amma fakkeenyaaf warra jaarsotii asitti dhufanii keenya kana ilaalaniiru. Isaanis maali muuxannoo keenya kana nurraa barachuu dhufanii asitti ilaalanii nus gaafii wayii nu gaafatanii nus deebinee nurraa leenji'anii asii galan isaanis. Malee namni gara biraa amma asirraa muuxannoo fudhachaa jira. Amma lafa xiqqaa irrees lafa guddaa irrees oomisha gaarii arganne irraa amma ani farii tokko qabaayyuu farii tokkicha irraa yaa'u gara kuntaala 56 argadheera. Isaafuu bakka baran ammoo sirriittuu yaa'u ammas muuxannoo maqaa nuu kennanii akkanumatti ani gara kuntaala 2 fi walakkaan qabaa. Amma kaasarraa ammoo waaqayyoo jedhe abdii guddaan qabaa. Inni walitti dhufe yaa'u baay'eedha gara kuntaala 100 olii dhaquu hin danda'a. Waaqayyoo nu gade baay'ee gara kiyyaa shaggaadha. Hunduu namootni ani kana dheetummaa tan duubatti deebi'ee hin jiru. Aanaa kunis nu bira jaajjanii qoricha aramaa illee gisee itti goonu nu bira jaajjanii ayinataa itti goonullee qoricha aramaa kanallee hawaagii kanallee hundumaa nu bira jaajjanii agarsiisanii yaa'u sababa sanii midhaan keenya keessa guyyaa guyyaadhaan maffaa baannee keessa deemne midhaan keenya haala gaarii nu ta'e waaqa fi isaanis galatoomanii nu bira jaajjanii muuxannoo kana isaan irraa fudhannee bara dhufuttis immoo akkanumatti qonnee raannee yaa'u xeefinaan itti fufnee maashinuma kanaan akkasumatti haamsifannaa jennee yaada abdii guddaa qabna. Akka aanaa keenyatti yeroo ammaa kana hojii qonna gannaa bara 2017 18 sassaaba irratti kan argamu jechaadha. Keessattuu midhaan dheedhii kan akka qamadii yeroo ammaa kana sassaabbiin isaa gandoota qabnu hunda keessatti taasifamaa kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Bara kana kan adda isa taasisu qonnaan bulaan keenya armaan dura harkaan sassaabaa kan ture san yeroo ammaa kana maashina yookiin makanaayizeeshiniitti fayyadameet kombaayinaraan haamaa kan jiran jechuudha. Bara darbe akka aanaa keenyatti jalqabbiin kun tureera. Ganda tokko keessatti bara darbe kombaayinaraan haamuun kan jalqabame. Sanirraa ka'ameet gandoonni hunduu muuxannoo kana fudhatanii bara kana ganda hunda keessatti qamadii yeroo ammaa kana kombaayinaraan sassaabamaa jira jechuudha. Kanarraa ka'ee amma qonnaan bulaan keenya teekinooloojii makanaayizeeshinii fayyadamuu kanarratti baay'ee amma fedhiin isaanii dabaleera. Baay'ee dabaleera.
armaan dura barreen gaddaa yoo argitanii turtan hubachiisnee dirqisiisneeti hojii sanitti kan galchine. Bara kana garuu fedhiin qonnaan bulaa dachaadhaan dabalee gandoota qabnu hunda keessatti gaafiin kun nu kaa'ate kan jiru jechaadha. Kombaayinarri amma aanaa keenya keessa jiru sadeen kun fedhii qonnaan bulaa keenya aanaa kana guutuu hin dandeenye jechuudha. Duuba illee gaafachaa jirra jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kana karaa kanaan sassaabbiin isaa taasifamaa kan jiru ta'uu isaati. Qonnaan bulaan keenya sassaabbii oomisha argate kanarraa immoo waan argate kana hunda isaa wannoo jechuu osoo hin taane garii isaa nyaataaf kan oolchu jira. Walakkaa yookiin parsantii 60 oomisha argaturraa baay'een isaanii qusannoo isaaniitiif kan fayyadamaa jiru. Karaa tokkoon oomisha asirraa argamu kana yuuniyeeniin irraa bitaati kan jiru. Karaa gama biraatiin waldaaleen hojii gamtaa aanaa keenya keessa gandoota keessa jiran oomisha kana irraa sassaabaati irraa bitaati kan jiran jechuudha. Qonnaan bulaan oomisha kana gaafa gurguru immoo qusannoo isaa qonnaan bultoonni as keessatti argaman amma hundi isaanii waan argatan kana immoo baankii siinqeetti qusachaa kan jiran jechuudha. Qonnaan bulaan keenya armaan dura kana rakkachaa ture jechuudha. Sanirraa qusannoo baratanii yeroo amma waan argatan irraa yoo xiqqaate harka 50 fi sanii ol kan ta'u oomisha isaanirraa baankii siinqeetti qusachaati kan argamu jechuudha. Karaa kanaan qonnaan bulaan keenya of jijjiiraa kan jiru ta'uu isaati. Jijjiirama guddaa jira dhugaa isaa uftaanaan keessattuu teknooloojiiwwan qonnaa kana erga fayyadamuu qabanii qonnaan bulaan baay'ee nu galateeffachaa jira jechuudha. Baay'ee teknooloojii galateeffachaa jira warri itti fayyadaman qophii tiraaktara irraa jammaree amma immoo kombaayinara bara kana sirriitti irraa hubatanii faayidaa isaa arganii baay'ee galateeffachaa jiru. Qonnaan bulaan keenyas jijjiiramaa kan jiru ta'uu isaati yeroo ammaa kana.